Maqaanko Muhammad Ibrahim jedhama. Ani jiraata magaalaa Aggaaroo kanaati. Kanaafi hoggansi jijjiiramaa kuni egaa gara aangootti dhufee asii jannee qonnaa irratti jijjiiramni jiru waan bareedaadha. Kunis maalinni zamana kana akka addunyaa irratti waraana waa tokko biyya Yukreenii fi Raashiyaa irratti ka'uutiin durii qamadii yoo fudhanne nani akka daqiiqii ta'u biyya Raashiyaa biyya Yukreen irraa dhufa zayitni adda addaa achiin dhufa. Kanaaf jennaan zamana kana utoo jijjiiramni hoggansa kana keenya kanaanii mootummaan keenya kun hoggansa cimaa irratti fudhatee tarkaanfii irratti fudhachuudhaani madaabara barbaachisu sanyii barbaachisu qotee bulaadhaa dhiyeessee karaa adda addaatiin qonni kun babal'isee utuu oomishni kun oomishamee akka guddaatti oomishamee darajaa kanarra hin jiraanne biyya rakkattu keessaa biyyi keenya tokko jechuudha. Biyya waan nyaattu biyya rakkattu keessaa ollaa keenya keessaa iddoo daabboon itti jabaatee jechuudha. Hadda daabboo tokko bitachuudha birrii miidhatee jiru jira. Yeroo addunyaanii waan jireenyaatiin itti harkatti jirtu kana keessaa tarkaanfii oomishni kun oomishamu jedhee mootummaan kun irratti fudhachuutiin wanni guddaan biyya keenya keessatti oomishamuudhaani hadda biyyi keenya mataa ofii dandeessee dabarsitee biyya alaatti erguudhaaf. Egaa biyyi keenya egaa oomishni nyaataa of danda'uudhaani oomisha guddaa oomishuudhaani hadda jireenya darajaa kana keessa jiraachuun waan gaarii irra jira biyya keenya jechuudha. Seenuu Gosin jedhama. Jiraata magaalaa Aggaarooti. Erga jijjiiramni kun dhufe qonna irratti jijjiirama guddaatu argamee jira. Kanaan dura sobaan qonna giddu galeessa godhata jedhama. Wanti deeggarsi godhamu hin jiru. Garuu ergi mootummaan jijjiiramaa dhufe fakkeenyaaf qamadiidhaan, ruuzaan wanti baay'een jijjiirama gurguddaatu jira. Gama biraatiin naannoo barahaattillee naannoo erga sitti qotaman jedhamnetti baay'ee jijjiirama guddaatu jira waan ta'eef kanammoo mootummaa jijjiiramaa cinaa akka jiru ibsuun barbaada. Jijjiiramni guddaan damee qonnaa irratti dhufe akka jiru beekamaadha waan addunyaan masakkaruu danda'u waan ta'eef kun ifa ta'uusaa beekamuu qaba. Maqaan koo Turtuu Hajiin jedhama. Hoggansi jijjiiramaa heegii aangootti dhufee jalqabee bareecha jijjiiramni jira. Keessattuu damee qonnaa irratti qamadiin alaanuu galu haadha biyya keenya keessatti oomishnee hundaafuu kan taaneera. Ani obbo Tayyibee Abdurrahmaan jedhama. Jiraata magaalaa Aggaaroo keessaati. Yaanni an qabu egaa hoggansi haaraan gara hojiitti dhiyaatee jedhee hojiiwwan misoomaa keessatti misooma qonnaa keessatti hojiiwwan gaggaariin kan hojjetamee mul'ataa jirudha. Qamadiin biyya alaarraa kanaan dura kan fudhan amma gara biyya keenyaa keessaa oomishamee gara biyya alaatti kan deeme dabalata doolaaraa illee kan nu galchu galii giddu galeessaa illee kan nu galchu ta'uu danda'eera.